yaala hatattamaatti oolu emergency medications kan jennu gahaan hin jiru. Dhaabbileen fayyaa tokko tokkos tajaajila guutuu kennaan turan akka durii sanatti jechuudha. Jalqaba ji'a fulbaanaatti dubartii ijoollee lama mana tokko ajjeeste irratti murteen du'aa darbee jira. Ofii yakki murtee du'aan Itoophiyaa keessatti nama adabsiisu waan akkamiiti? ከሽብር ድርጊት ጋር himannaa shororkeessummaa yaalii fonqolcha mootummaan wal qabatu biyya ganuu meeshaa waraanaatiin saamicha gaggeessuu namoota gara jibummaan lubbuu namaa baasanii fi paartiin badhaadhinaa yaa'ee reeffachiisaa jalqabee jira. Zalalam Taaddasaati. Jalqaba irratti magaalaa Finfinneetti dubartiin daa'imman lama haala suukaneessaan ajjeefte jedhametti guyyoota muraasaa dura adabbiin du'aa murameera. Ajjechaan kun ji'a fulbaanaa darbe keessa kan raawwate yoo ta'u Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa bakka kondomneemii Arraabsaa jedhamee beekamutti ture. Ofii Itoophiyaatti yakkoonni du'aan nama adabsiisan kami? Yuunivarsiitii Finfinnee muummee seeraatti barsiisaa kan ta'an Dooktar Maharii Raddaa dhimma kanarratti deebii qabu. ከሽብር ድርጊት ጋር himannaa shororkeessummaa yaalii fonqolcha mootummaan wal qabatu biyya ganuu meeshaa waraanaatiin saamicha gaggeessuu namoota gara jibummaan lubbuu namaa baasanii fi dhimmoota kanaan wal fakkaatan irratti abbootii murtii adabbii du'aa murteessuu akka danda'an seerarra taa'eera. Qabatamaan kan mul'atu garuu abbootiin seeraa yeroo murteessan hin mul'atu malee seerarra ni jira. ሲበይኑ ነው የሚታወቀው እንጂ ህጉ ላይ አለ። Murtoon akkasii erga darbee yeroo hojiirra oolu maaliif hin mul'atu? ዳኞች ፊት ነው የሚቀርበው ህግ አውጪው Qaamni seera tumu gocha akkasii yeroo raawwatamu haala namichi akka sana raawwate keessa turee fi gocha namichi sun raawwate hubatee amma murtoo du'aa kanaatti murteessuu dandeessaa jedhama. Abbootiin murtii immoo himatamaan mana murtiitti deddeebi'ee wayita argan sadarkaa barnootaasaa, umurii, qabeenya horate yookiin immoo horatte ilaalanii adabbiin kun hin maluufii jedhu. Hidhaan umurii guutuu ni gaafii jedhanii murteessu. Haala kanaan murtee wayita dabarsantu mul'atama. Adabbii du'aa dabarsuudhaaf murtoon abbaa seeraa qofti gahaa miti. Abbootiin murtii murtoo du'aa dabarsuu qofaan gahaa miti. Otoo hin raawwatamiin hafuu danda'a. Sababni otoo hin raawwatamiin hafuu danda'uuf dursa pirezidaantiin biyyattii adabbichi akka raawwatamu mirkaneessuu qabu. Kan biyya keenyaa pirezidaantii Saahilawarqi Zawudee yoo mirkaneessan qofa raawwatama. Yoo hin mirkaneessin hafan yeroo hin daangeffamneef hidhamtee turti. ኢንዴፊኒትሊ ታስሮ ይቆያል ማለት ነው። Akka ogeessa seeraatti hoo murtoo kana akkamitti ilaaltan? Murtoon kenname kun atattamaan hojiirra oola jettanii yaadduu kan jedhuuf Dooktar Mahariin. ድርጊቱ እንግዲህ ሁላችንንም አስደንግጦ Qabatamaatti hojiirra oola yookiin hin oolu jechuu hin danda'u. Pirezidaantiin biyya keenyaa dubartiidha. Kan ajjeefamanis ijoollee durbaati. Hawaasni dhimma kanarratti iyyaa ture. Akkuma dhiibbaan abbootii seeraarra qaqqabe sanatti pirezidaantiin keenyas dhiibbaan yoo irratti uumame adabbiin kun haa raawwatamu jechuu danda'u. Yookiin ammoo akka biyyaatti akka uummataatti waan fooyyee ta'e raawwachuu qabnaa jechuu danda'u. Dubartiin akka kana raawwatte dargaggeettiidha. Gocha isheetti gaabbuu dandeessii jedhanii yoo amanan gocha isheetti gaabbuu dandeessii jedhanii yoo amanan otoo murteessin turanii umurii ishee guutuu hidhamte. እድሜ ልክ ታሳሪ ብቻ ሆና ህይወቷን ትገፋለች ማለት ነው። Gidduun amma oduuwwan gaggabaaboon sinitti hima. Biraazil harmaannaa waancaa addunyaatiin ala taate Kirooshiyaadhaan rukuttaa peenaalitiin mo'amuun ture. Kan Biraazil amma daqiiqoota muraasaatiin dura mo'amuu ishee mirkaneessite. Magaalaa Finfinnee Giroosarii yookaan mana dhugaatii tokko keessatti guyyaa kamisaa boombii dhoheen namoota 7 irratti miidhaan qaamaa qaqqabu poolisiin magaalaa Finfinnee beekse. Dhohiinsi kun kutaa magaalaa Lammii Kuraa aanaa 9 bakka Gooroo jedhamutti akka dhaqqabe himeera. Balaa kanaatiin namoonni miidhamanis yaalii argachaa jiru. Magaalaa Hawaasaatti gaggeeffamaa kan jiru yaa'iin ariifachiisaa waliigalaa tokkoffaa paartii badhaadhinaa miseensota koree giddu galeessaa ta'anii akka dabalamaniif kan dhiyaatan miseensota 10 raggaasiseera. Yaa'ichi har'a kan eegale yoo ta'u miseensonni koree giddu galeessaatti akka dabalamaniif dhiyaatan kallattii boordiin filannoo biyyaalessaa kennu hordofee akka ta'e waajjira olaanaa paartichaatti itti gaafatamaa damee siyaasaa obbo Abrahaam Allaliin himaniiru. Ameerikaan yaada gamtaan Afrikaa miseensa dhaabbataa biyyoota dinagdeen badhaadhaan 20 akka taatuuf dhiyaateef deeggaruuf jetti. Pireezidaant Joo Baayiden torban dhufuu gaggeessitoota biyyoota Afrikaa waliin Waashingtan DC'tti mari'atu. Amma ardii Afrikaa kibbaa qofatu miseensa biyyoota G20 keessa jira. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon daawwannaa guyyoota 2 Asmaraa galaniiru. Pireezidaantichi daawwannaa isaanii kana osoo hin ibsiin deemanis ministeerri dhimma alaa Eertiraa torban darbe Keeniyaa yoo daawwatan Ruutoonis garas imaluu jedhamee dubbatamaa ture.
Kaayittaanutiin dhaabbileen namoomaa idil addunyaa fi biyya keessaa akkuma naannoo Tigraayiif xiyyeeffannoo kennuun hojjechaa turan namoota naannoo Oromiyaa keessaa sababa walitti bu'insaan qe'ee isaanii irraa buqqa'aniifis xiyyeeffannoo kennuu qabu jedhe waldaan hakiimota Oromoo. Hojii gaggeessaa waldichaa kan ta'an Dr. Gammachis Biiftuu Oromiyaa keessa namootni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii yaala barbaadan kan akka dubartoota ulfaa, dubartoota harma hoosanii fi dhukkuba yaalaa deddeebii barbaadan xiyyeeffannoo argataa hin jiran jedhaniiru. Isaa waliin gaaffii deebii taasise. Aanan kana waraana iddoo garaagaraatti gaggeeffamaa ture kun waan isa jirudha. Gara kaaba biyyattiitti waraana hamaa gaggeeffamaa ture suni egaa miidhaa garaagaraa keessumaa gama fayyaatiin rakkoo hamaa geessisee ture. Akkasumas immoo Oromiyaa keessatti keessumaa giddugala Oromiyaa naannoo godinoota akka Shawaa fi Wallagga keessatti waraana ture. Qaamni kamiyyuu waraana keessatti gargaaramuu akka qabu beekamaadha. Kanaaf xiyyeeffannoo ittiin kennamne xiyyeeffannoon sun akka itti kennamuuf waamicha goonee fi dhaabbilee namoomaa gargaarsa garaagaraa godhaniif fayyaa irratti keessumaa gama fayyaatiin hojjetanii fi waamichi keessa maal godhaniifidha. Waraana kana keessatti namootni hedduun qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii jiru. Akkasumas immoo dhaabbileen yaalaa garaagaraa sababa garaagaraatiin hojii isaanii dhaabanii jiru. Dhiyeessiin garaagaraa hin jiru. Dhiyeessiin qorichi fakkeenyaaf yaala hatattamaatiif oolu. Emergency medications kan jennu gahaan hin jiru. Dhaabbileen fayyaa tokko tokkos tajaajila guutuu kennaan turan akka durii sanatti jechuudha. Kanaaf kana gidduutti immoo fayyaan namootaa gaaga'ama hamaaf saaxilamee waan jiruufi kanaaf dhaabbileen namoomaa kan idil addunyaas kan biyya keessaas qaamoleen mootummaas miti mootummaas kan biyya alaa kan biyya keessaa hundiyyuu akkuma iddoo biraatiif birmachaa turame san waraana Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru. Kanaafis karaa saniin akka birmatamuufidha kan barbaadan. Deeggarsa qorichaa fi meeshaalee yaalaa akka kennaniif jechuudha. Waraana keessatti namoonni buqqaan kun waan itti boqotan barbaadu. Fakkeenyaaf mana isaanii jiran waan ta'eef uffannii fi akkasumas sheeltars waan jiranitti jalatti baqatan. Waan qorraaf rooba fi aduu irraa dhoorku kana. Akkasumas immoo egaa namoota buqqaan kana keessa namoota gurguddaa jira, namoota dhibee garaagaraa qabantu jira, haadholii ulfaatu jira, haadholii hoosisantu jira, daa'imman harma luugantu jiru, daa'imni xixiqqooni. Kuni deeggarsa addaa barbaadu keessumaa jechuudha. Akkasumas immoo dhibeen garaagaraa dhibee daddarbaan ka'uu danda'a. Dhibeen sun daddarbaan sun ka'e taanaan immoo iddoon namoonni amma buqqaan iddoo tokko jiran kun haaluma salphaadhaan walga'ii faffaca'uu waan danda'uuf. Kanaaf dhaabbileewwan kun waliin ta'anii osoo birmatanii fi hir'isuu danda'u gaaga'ama hamaa sababa kanaan dhufu hir'isuu danda'u kan jedhu hubannoo keessa galchuudhaan. Gufuuwwan gurguddoon amma jiran maali? Rakkoon nageenyaa akkasiin tajaajila kana hin kennine isin taasisaa jira moo hanqinootuma ittiin deeggarsa kana kennitanidha? Egaa amma akkuma beekamu iddoolee waraanni kunniin adeemsifamaa jiranitti rakkoon nageenyaa hamaatu mudachaa jira waan ta'eef wanti guddaan hudhaatu ta'ee nu qofa osoo hin ta'in qaamota mootummaa fi miti mootummaa hedduutti kan baay'ee rakkisaa ta'e rakkoo nageenyaatti mudate kanadha. Kana furuuf immoo qindoominaan hojjechuudhaaf waamicha kan gochaa jirru jechuudha. Xalayaan kun qaama mootummaa dabalatamoo qaamolee deeggarsa fayyaa kennan ala jiran dabalatamoo eenyuuf kallattiin? Kun egaa ministeera fayyaa biyya kanaa, biiroo fayyaa Oromiyaa akkasumas dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa kan biyya keessa biyya alaa jiran guutuutti dabalata. Hundumtiyyuu akkuma xiyyeeffannoon iddooleen waraanan biyya kana keessas ta'e biyya alaatti iddooleen yookiin naannoleen waraanan miidhamanii xiyyeeffannoon itti kenname sirriitti gargaaramaa jiran jiru. Keenyas immoo akkasuma kan amma Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kun xiyyeeffannoon gama hundaaniyyuu gama mootummaatiinis ta'e gama dhaabbilee miti mootummaatiin dhaabbilee namoomaa kan gargaarsaa kan idil addunyaas dabalatee xiyyeeffannoon akka itti kennamuufidha waamichi kan godhan. Namootni buqqa'an kun iddoo garaagaraatidha kan buqqa'an iddoo tokko qofa miti. Dhaggeeffattoota keenya dhumarratti odeeffannoo ispoortiin isinitti hima. Har'a sa'aatii 4 irratti Neezerlaandis Arjentiinaa waliin morkatti. Biyyootni lamaan waancaa addunyaa Biraaziil bara 2014 qopheessite irratti wal arguun rukuttaa peenaalitiin ture kan xumurame. Rukuttaa peenaalitiidhaan Arjentiinaan injifachuun waancaaf darbuun ishee kan yaadatamudha. Odeeffannoo kana ni beektu leenjisaan Neezerlaandis Luis Van Gaal
dhibee kaansereetiin akka rakkataa turan. Isaan dhoksaatii yaalamaa turan taphattoota kottee himuu hin barbaanneen ture. Yoo tarii kana dhagaan dhiphachuu ni danda'u. Kun immoo qabxii biyyittiin galmeessitu irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuun taphattoota isaaniirraa dhoksanii yeroo adda addaatti mana yaalaa deemaa turan. Taphattoonni isaanii akka isaan hin arginee fi odeeffannoo kana hin dhageenyeef halkan ture garuu hospitaalaa deemanii tajaajila keemooteraappii yaalii kaanseriif kennamu kan fudhataa turan. Otoo namni tokko hin dhagahin taphattoota isaanii keessa keemooteraappii yeroo 25 ol akka fudhatanis ibsamee jira. Odeeffannoon kun dhiyeenyadha kan ibsame. Luis Van Gaal dhibee kaanseriin kan miidhaman amma qofa osoo hin taane kana duras haadha warraa isaanii jalqabaa umurii ishee waggaa 39 dhibee kaanseriin ture kan isaan dhaban. Taphni Poorchugaalii fi Morookoo gidduutti boru gaggeeffamus haalaan eegamaa jira. Morookoon biyya Afrikaa tokkittii sadarkaa kanarra geessedha. Tarii Poorchugaaliin kan injifattu yoo ta'e seenaa adda ta'e Afrikaa irraati galmeessuu isheeti jechuudha. Taphattoonni Morookoo biyya isaanii Morokoof qofa osoo hin taane ardii Afrikaa guutuuf akka taphatanis ibsanii jiru. Taphni biraan eegamu immoo Ingilaandii fi Faransaay biyyoota ollaa walii ta'aniif akka masaanuutti wal ilaalan gidduutti boru kan gaggeeffamudha. Biyyoonni lamaan kun yeroo 31 wal arganii taphatan keessaa 17 kan mo'ate Ingilaand, 9 immoo Faransaayit mo'atee jira, 5 qixa bahuun xumuranii ture. Biyyoonni lamaan waliin morkachuu kan jalqaban yoomseetan bara 1923 ture. Waggoota 30 darban keessatti immoo yeroo 5 Faransaayit mo'ate. Faransaay ergasii waancaa addunyaa bara 2018 mo'attee jirti. Ingilaand immoo waancaa addunyaa kan ishee mo'atte bara 1966 kana jechuun waggaa 55 caaleera jechuudha. Haa ta'u malee leenjisaan Faransaa Didier Deschamps Ingilaandin mo'achuuf akka taphatan ibsanii jiru. Kan isaan irratti baay'ee hundaan immoo Kylian Mbappé taphataa saffisa guddaa qabu irratti akka ta'es ibsanii jiru. Haa ta'u malee jedhan nuyi Kylian Mbappé irratti hundoofna, Ingilaand immoo taphattoota jajjaboo hedduu qabdi jedhanii ibsanii jiru. Ingilaand Kylian Mbappéef akka qophaa'anis ibsamee jira. Didier Deschamps leenjisaan Faransaa immoo Ingilaand Kylian Mbappéef akka isaan qophaa'an ni beekna. Kylian Mbappéen garuu cimina isaa argisiisuuf garaagarummaa guddaa ni uuma jennee abdanna jedhanii jiru. Taphataan sarara duraa Faransaay Olivier Giroud galchii hedduu lakkoofsuun rikkeerdii kanaan dura Thierry Henry qabatee ture cabseera. Kunis galchii 52 lakkoofsuun Olivier Giroud akka taphattoota kaanii jajamuu baatus biyya isaa Faransaayif akka goota jabaatti ilaalama. Gama biraatiin Hugo Lloris karra eegan Faransaay taphoota 143 irratti hiriiru rikkeerdii Lilian Thuram kanaan dura taphoota hedduu irratti Faransaayif hiriiree taphachuun beekamu cabsuudhaatiif adeema. Didier Deschamps leenjisaan Ingilaand Gareth Southgate akkuma kootii jedhanii jiru. Maal jechuu barbaadanii seetan biyya isaanii keessatti hedduun jajamanii baay'eesin jaalatamanii anis akkasuma Faransaay keessatti jechuu barbaadaniiti. Haa ta'u malee Gareth Southgate Ingilaandiin gara walakkaa xumuraatti bara 2018 dabarsuu danda'aniiru. Akkasumas waancaa Awurooppaa irratti illee biyyi isaanii Ingilaand akka isheen rikkeerdii haaraa galmeessitu waggoota 50 booda dandeessanii jiru. Amma taphattoota jajjaboo qabu. Sarara fuulduraaraatii taphattoota kan akka Harry Kane, Rashford dandeettii addaa kan qabu Phil Foden, sarara gidduuras taphattoota ol adeemoo kan akka Jude Bellingham akkasumas sarara gidduuratti taphattoota muuxannoo jajjaboo qaban qabu.